Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darra jirtu ilmaan Oromoo hordoftoota YouTube koo jirtan hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. YouTube koo subscribe, share, like gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'ammoo waan tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis maali waa'ee Imo irraa. Maalinni Imo tokko namoonni tokko nama hordofuuf jecha lakkoofsuma nuti bananneen saniin banachuu danda'u. Nuti immoo beekuu hin dandeenyu jechuudha. Isa kana namoonni biraan waliin itti fayyadamu kenna beekuudhaaf maal akkamitti ilaaluu dandeenya akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisan afaan turaan isiniin jedha. Kanatti Imo keessa ni galtu. Egaa Imo keessa galtan immoo bakka kana ni tuuxanii. Egaa akkatti keessa galtan ammoo siiting kajoo kana tuuxanii. Kanatti isinii baa achi booda immoo account and security kajedhu kana gattu tuuxanii. Akkatti isinii baa achi booda immoo manage device kajedhu gattu tuuxanii. Akkanatti isinii baa jechuudha. Amma kiyya kuni ana qofatu fayyadamaa jira. Akkanatti gubbarratti tokkocha qofa yoo isinii fide isin malee namni biraatti fayyadamaa hin jiru. Yoo namni biraatti fayyadamaa jiraate immoo keessan akkanumatti gubbarratti isinii fida kan namni isin waliin fayyadamaa jiru immoo karaa gadiitti isinii mul'isa. Kiyya amma waan namni waliin fayyadamaa hin jirreef hin mul'isu jechuudha. Kanaafi kan namni biraatti fayyadamu immoo akkana karaa gadii kanatti sakkaama irra jiru kana gara gadii aanutti ni dhufa. Yoo dhufe immoo namni biraatti waliin fayyadamaa jira. Kanaaf yoo kan dhufu ta'e bakkee gadi aanu kanatti eegguun ni dhufe irratti gattu hidhanii achi booda immoo keessaa baastanii keessaa yeroo baastan san koodii isin gaafata. Bilbilli lakkoofsi isin ittiin fayyadamaa jirtan isin harka yoo jiraate koodiin achirratti isinii dhufa. Koodii fudhattanii itti guuttanii ofirraa baasuu ni dandeessanii isiniin jedha. Akkanatti akka isin hordofne bilbila keessan Imo keessan laalladhaa isiniin jedha. Warroonni hin beekne warri beektan itti fayyadamaa jirtu. Warri hin beekne immoo akkasitti laalladhaa irraa baradhaan isiniin jedha. Galatooma. Maaloo subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa. Oromootiyaa walaa jajjabeesse nu isiniin jedha.